Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya roobii am jalqaba. Oduu galgala kan isiniif dhiyeessin keessaa beellama obbo Jawaarfaa maaf duraatiisan. Gochi kun namoonni sababa uffata uffataniif yookaan immoo sababa waraqaa eenyummaa ilaaluudhaan maatiin himatamtoota daddacha irraa dhorkamanii yoo ta'e wanni kun qulqullaa'uu qaba, sirreeffamullee qaba. Qaamni baalee irraa dhiyootan mootummaan qabame qaama akkamii? Jara Hawaarija jedhee dur biyya kanatti beekamu warra yaada addaa qabu mootummaa addaadhaan na jedhee deemuu kan Islaamaa haqiiqaa kanallee waliin galle. Mootummaan Eertiraa garee mirga namoomaa maqaa nu balleessitee jedhe. Pireezidantiin Ameerikaa fi Raashiyaa maal haasaanii oduu biraalee qabadee dhiyaadha. An asli galgalooti nuu dhiyaadha. Dhaggeeffattootni oduu jalqabaatiin sararri faayibaarii magaalota Maqalee fi Adishihuu jidduu jirkutamuu isaatiin magaalichi eegii kalee galgala tajaajila bilbila addaan citee jira. Guyyaa irraa saatiiwwan muraasa keessatti suuphamee hojii eegalaa jechuun hooggantuun Itiyoo Telekoom Fireewoot Tamiruu BBC'f mirkaneessan. በመቀሌና በሀዲሽ መካከል የፋይበር መቀሌ fi Hadish gidduu faayibariin gargar citeera. Kaleessa sa'aa booda raawwatame. Battala kun ta'etti sirni to'annoo keenyaa rakkoon kun mudachuu beeksiseera. Gareen keenya sadii amma suphaa kana gochuuf bobbaafameera. Sababa maaliin adda citee eenyutu adda kutee sababa uumamaa moo beekaa godhame kan jedhu ammatti hin baramne. ወይ ኢንቴንሽናል ነው የሚለው ገና አላወቅንም. Eegilolii naannoo Tigraayitti eegalee kutaalee naannichaa hundi keessatti tajaajilli telekoomii fi intarneetii addaan citee Maqalee fi bakka muraasatti tajaajilli telekoomii deebi'e. Guutuu naannichaatti tajaajilli humnaaf hin deebine yoom deebi'aa Fireewoot himti. ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያለን ኢንፍራስትራክቸር ረጅም bu'uurri misoomaa jiru yeroo dheeraa keessa kan ijaaramedha. Amma bu'uurri kun gariin miidhamanii gariin badanii fi hir'atanii jiru. Akkuma beektu meeshaalee telekoomii gabaa biyyaa irraa binne kan dhiyeessinu miti. Ammas kan gochaa jirru Finfinnee fi naannoo kaan irraa fudhachuun guutaa jirra. Kanaaf meeshaalee hanqatan biroo guutuun yeroo dheeraa fedhuu danda'a. Yeroo kanatti deebi'a jennee dubbachuu hin dandeenye. በዚህ ጊዜ ተቃል ብለን መናገር አንቺ Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa. Jalqabaan pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden eegii pireezidantii ta'ee bilbil jalqabaa pireezidantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiniif bilbilee dhimma seentummaa filannoo kaasuun ergaa akeekkachiisaa dabarseef. Dubbiin isaanii waan hiriira mormii Raashiyaa keessa deemaa jiruuf waliigaltee meeshaalee waraanaa niwukiliyaa itti dabruu of keessa qabaa jedhe gabaasii White House. Ministeerri muummee Jaapaan ministeeronni isaa seera cabsanii halkanman shubbisaa targamuu isaanii dhiifam gaafate. Hoogganoonni tun qajeelfama weerara koronaavaayirasii ittisuuf kan cabsanii halkan deemuun qeeqa guddaa kaase. Mootummaan uummati akka waliin ga'een dhowwee ministeeronni isaanii halkan shubbisuu falmii guddaa taate. Mootummaan Eertiraa duul maqaa nu balleessuu irra jira jedhee garee mirga namoomaa Human Rights Watch himate. Ministeerri odeeffannoo Yemaalee Gabramesqeel gareen tun deeggartoota paartii hin jirre TPLF deeggaranii jedhe. Yemaneen odeeffannoo dharaa UNHCR'if kennee jedhee himate. Hiriira kalee magaala Delhii Indiyaa deemaa tureen nam 200 poolisiin to'atama. Hiriira fooyyessuu qonnaa mormu kanaanii nam tokkotu lubbuu dhabee poolisoonni 300 madaa'e. Zimbabweetti har'a hoogganoota mootummaa sadii ta COVID-19 lubbuu dhabde awwaalan. Biyyaatti namni COVID-19 qabu 30 dabruu fi kan lubbuu dhabu nam 1 caalu himan. Daaktarooti oksijiinii fi afarsiituun qilleensaa dhiqqaachuu iyyatan. Gambiraatiin pireezidantiin Tanzaaniyaa Joon Magufuliin ministeerri fayyaa biyyaa talaalii koronaavaayirasii uummataaf akka hin kennine akeekkachiise. Magufuliin kan nageenyummaan talaalii kana hin beekamne jedhu Tanzaaniyaan korona hin qabdu jedhee kakachaa ture. Dhaggeeffattootni himatamtoonni 24 galmee obbo Jawaar Mohaammed faa jalaatti himatan yakka hojjechiisuuf dhiisuu balleessan moo hin balleessine irratti yaada isaanii fudhachuuf har'aatti beellamanii turan.
Garuu maatiif deeggartoonni beellam isaanii hordofan murtii dhiyaatan sababa uffata hadhoo yookiin keelloo uffatan seenuu waan dhowwaniif beellam duraa takkiisan gaafatan. Namoonni uffata kan keewwatan dhaddacha irratti hirmaachuu dhaqan gariin poolisiin marsee yoo fuudhee deemuun viidiyoon marsaalee hawaasa irratti gadhiifaman in agarsiifti. Warri uffata hidhamtoonni uffataniin wal fakkaatu keewwat kunin isaan cina dhaabbachuu keen mul'isaa jedha. Waayil keen Bizwar Qolaanaa ka dhaddacha hordofaa tureen maaltu uumamee jedhe gaafadhe. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa galmee obbo Jawaar Mohaammed faa jalatti namoota himataman namoota 24 irratti kabeellame ganama naannoo sa'a 4tti dhaddachi kun lidataatti kan jalqabee ture. Haa ta'uti himatamtoonnis ta'e abukaatonni namoonni uffata keelloo uffatan akkasumas immoo namoonni waraqaa eenyummaa gaafatamuudhaan namoonni afaan Oromoo dubbatan illee akka dhaddacha kanarratti hin seenne godhamaniiru. Kanaafuu namoonni kun nuufaa seenanii yookaan immoo dhaddachi kun adda citee beellamee biraan haa kennamuu ka jedhu gaafilee akka kana waan kaasanii fi dhaddachi har'aa kun dhimma jedhameef osoo hin taane dhimma kana irratti falmii adda addaatu ka'aa ture. Obbo Jawaar faan yookiin obbo Baqqalaan faan maal dubbatan dhaddacha irratti? Jalqaba irratti obbo Baqqalaatu dubbate isaanii dhaddachi kun banaa ta'ee osoo jiru uummanni karra gubbaadhaa deebifamaa jira. Maatiin keenya dhaddacha kanarratti hin hirmaanne sababa uffata keelloo uffataniif sababa adda addaa guuruudhaan namoonni hidhamaatii jiru. Namoonni dhaddacha keenya hordofuudhaan dhufanii kanaafuu isaan nuuf haa gadhiifamanii ka jedhudha kan isaan gaafatanii. Obbo Jawaaris waltajjii kanarratti dubbatanii kan turanii nuti falmattoota mirgaati. Kanaafuu mirga keenya taakkuu tokko dabarsinee hin kenninu. Maatiin keenya dhaddacha keenya hordofuudhaaf dhufan odoon gadhiifamin hamilee ittiin yaada keenya ibsan yookaan immoo dhaddachi kun akka gaariitti deemu hin jiru. Kanaafuu namoonni uffata ilaaluudhaan qabaman namoonni afaan dubbataniin akkasumas immoo ragaa eenyummaa isaanii ilaalamee dhaddacha kana akka hin seenne ta'anii jalqaba isaan nuuf haa dhufanii yookaan ammoo dhaddachi kun adda citee guyyaa biraatti wanni kun sirratee deebinaa akka jedhudha kan kaasanii. Akkasumas Hamzaa Adaanaa yookaan immoo Hamzaa Booranaa achirratti dubbatee ture. Bifuma wal fakkaatuun gaaffii isaanii wal fakkaataa yoo wanti ta'e kun hin hiikamin hamilee ittiin yaada keenya kennan hin qabnu ka jedhudha kan isaan kaasan. Warra wayaa hadhoo yookiin keelloo uffata kana kan murtii seenuu dhowwanii ka garee poolisiin hidham kana atmaan agartu waan achi turteef. Ganama ennaan bakka dhaddachaa kana lidataa deemetti namoonni hiriira galanii turanii hiriira kana keessatti namoonni uffata keelloo uffatan hima mul'atu. Poolisoonni namoota hiriira keessa turan kan uffata keelloo uffatan ennaa baasanii waltajjii yookaan hiriira san keessaa baa jedhanii babaasaa turan arge malee yeroo qabanii mana hidhaa geessan illee hin argine. Namoonni garuu akka hidhaman himaati ka jiranii. Abukaatonnis waltajjii san irratti ofii isaaniiti akka argan namoonni sababa uffata keelloo uffataniif ennaa gara dhaddachaa kana dhufan akka hin seenne godhamaa akka jiran ija isaaniitiin akka argan dhaddacha kanarratti ofii isaaniitiif dubbatanii. Waan kun immoo hamilee maamiloota keenyaa waan jeeqee fi waltajjiin kun beellama gabaabaatti nuuf haa kennamu har'a dhaddacha kana gaggeessuu hin dandeenyu jedhanii waan ofii argan irraa illee kaasaniiti waltajjii san irratti kan himan. Nama gamiitti hidhamee jedhan kan isaan dhageettan? Abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baayisaa bilbilaan dubbiseetu ture eegasii waaree booda kana jechuudha. Isaanis namooti 20 hanga 30 ta'an amma hidhamanii akka jiran odeeffannoo arganneerraa akka jedhu naa kennan. Maqaa namaan beeku garuu namni 20 tokko hidhamaniiru kan jedhu odeeffannoo qaba. Garuu maqaan isaanii kan jedhamu danda'anii namni beekamu masaraa dhaabaa keessa jirti kan jedhu dhugaafna. Beellamii ta'an yoom jedhan? Dhaddacha har'aa kanarratti abukaatonnii fi himatamtoonni yaada kennanii booda abbootiin alangaas yaada kennanii jiru. Isaanis beellamni dabalataa gaafatamuun maamiltoonni yookaan immoo himatamtoonni kun yeroo isaanii dheeressaa deddeebiitu baay'ataa ka jedhuudhaan beellamichi odoo dheerachuu baatee har'uma dhimmi qabame haa raawwatamu ka jedhuudhaan gaafatanii turanii. Manni murtichaas mormii gama lamaanii eega dhagaheen booda gochi kun namoonni sababa uffata uffataniif yookaan immoo sababa waraqaa eenyummaa ilaaluudhaan maatiin himatamtoota dhaddacha irraa dhorkamanii yoo ta'e wanni kun qulqullaa'uu qabaa sirreeffamuu illee qabaa. Kanaafuu dhimmi kun sirratee yaada himatamtoota yakka raawwatanii moo hin raawwanne balleessaa balleessaniiru moo hin balleessine ka jedhu yaada isaanii fudhachuudhaaf amajjii 27tti beellama muree jira manni murtii. Galatoon Bizwarq. Hayyee galatoon. Godina Baalee aanaa Dalloomaanaatti qaamoleen barnoota amantaa Islaamaa naannichaa beekamu waliin hin gallee fi mootummaa Islaamaa addijaaruu yaadjedh qabaachuun qaamolee biyyoota Araba jeeqan waliin hidhat qaban dhiyootaan qaamolee mootummaan qabamu jiraatonni aanichaa BBC'n dubbis himan.
Dhum torbaan dabree Oromiyaa Broadcasting Network OBN hoogganaa qajeelchaa poolisii godina Baalee Komaander Jalan Aaman waabeffachuun akka gabaasetti gareen kawaree jedhee ufiyaam kun Al-Shabaabiif IS waliin hidhat qaban jedhe. Hoogganaa Masjid Dallumanaa Sheekh Hussein gareen kun sochii eegalee waggoota hedduu lakkaawamanii fi barsiisa amantaa Islaamaa isaaniitiin ka waliin galle ta'uu BBC'tti hime. Jarri jechuun waa'een isaanii jarri kawariyyaa jedhamu yookaan amma maqaa walumattuu dabalatanii warra dawlaa Islaamaa dhaabuuf deemna jedhanii durii kawariyyaa jedhanii beekamanii yeroo mootummaa mallassanis jarri kun mul'atanii jiranii beektu. Yeroo sanis mootummaatti iyyee uummanni kun uummata diinaa balleessu uummata gartee gara kaan dawlaa dhaabna jedhu Islaama qulqulluu kana osoo hin tahin warra akka humnoota akka Daa'ish ka akka gartee Al-Shabaab jedhee mootummaa dhaabna jedhee biyya Soomaaleenillee ibiddarra buusee biyyoota Arabaa biyya hedduu ibiddarra buuse kana warroota kanatti hidhaa qaba warri kuni. Kana himataa turree nurra akka warri kun qabamu ammoo fikra yaadi kun gara bi'aatii alarraa nutti affeene malee yaada biyya kana keessaa burqee miti beektu. Kanaaf as dura iyyachaa turre gara waggaa wanni kun gara waggoota baay'ee lakkaa'ee jira. As duras mootummaa dabrisan ka'amma wayyaanee san keessa. Yoo nu qabnee namoota silaa jedhamu finnee wannaa jennullee eegasii bubbulchaniituma hiikanii kan himannullee gaaf kaan gadhiisanii akkasitti yeroo dheeraa fudhatee uummanni kun biyya keessa faca'uu dandahee haga deemee amma yeroo mootummaa jijjiiramaa amma keessa jirru kana gahutti kuni ammoo waytanu himannaa isaanii waan akkanaa jira jennee ibsa kattee kana jalqabnee osoma information isaanii fi adeemsa isaanii sassaaba'aa jirru isaanuu diidatti bahanii mootummaan wal dhukaasanii beektu. Hayyee qaama hidhate qabu jechuudha jarri kun. Qaama hidhate qabu qawweedhaan gartee qaama hidhate qabu hidhataa mootummaati waraana mootummaatiin gartee wal dhukaasanii ka qabames qabamee ka irraa du'ellee du'ee akkasitti qaama hidhatee baddaa keessatti galuu qabanii sanachirraa mootummaan eegasii hordofee facaase bakka isaan jiran sanii kun baqatee kun qabamee jarri immoo jara hawaarija jedhanii dur biyya kanatti beekamu warra yaada addaa qabu mootummaa addaa dhaabna jedhee deemuu ka Islaamaa haqiiqaa kanallee waliin galle akkuma isin beektan Islaamota warra biyya Ashabbaari biyya rabbashaa jiru alarraa warroota kanatti hidhaa qabanii nu ifaan ifatti jara qulqulleessinee karaa diinatiin akka isaan amantaa keenya bakka hin buune akka isaan nu Islaama qulqulluu kana bakka hin buune himaa turre. Jiraata naannoo dalloo tokko miseensonni garee kanaa naannolee garaagaraaf Soomaalee irraa ka dhufan ta'uu fi jiraatonni aanaa isaaniillee miseensa garicha ta'uu BBC'tti himan. Warri sun kawaarijaa jennaan warra firqaa biraa ka Islaama maqaa dhahatee adda deemu jennee beekamoodha naannoo keenyatti aanaa kana keessa lafa Hayoodaa jedhamu Shaawee jedhamu keessa qubatanii warri kun kawaarijaa jedhamanii addumatti warra Islaamaa kanaan waliin fedhanii yeroo guddaa labana dheeraa uummatni aanaa kanaa ka Islaamaa ka Muslimaa kun warra karaa keenya Islaamummaa keenya kanaaf hin taane warra amantii keenya balleessuu nuun ta'anii warra kana akka to'atu mootummaan jedhanii dubbataa turanii muslimni aanaa kana jiru jechuudha. Yeroo sanitti ammoo warri mootummaa ganama xiyyeeffannaa ittiin goone jarri kun warri hedduun isaanii kun Sumaalirraa dhufe kun gara nama Wallaggaa dhufetu jira ka Hararii dhufetu jira nama aanaa kana hedduu isaanii ammoo iyyuu fitti raranii nama fi godhanii walumaan jiraataa turanii. Akkana nama hedduutu keessa jira namni aanaa kanarraallee jarri barsiifatanii waan kana qabsiisanii waliin jiran hedduutu jira warroolee ammoo asirraatti dabalaman nama hedduu kan beekuma jira asirraa warra isa waliin qadeeman. Kaayoo gareen kun qabu namoota dheen poolisiin to'atee fi hoogganaa qajeelchaa poolisii godina Baalee bilbilee ammaatti argachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Komaander Jalaan torbe dabree OBN'tti yoo himan gareen kun uummatee gibir mootummaa kan kaffalee kakaasaa kaayoo mootummaa fonqolchuu qabaachuu akkasumas bakleenjii isaanii Sheldon Islamic Center Government maqaa jedhu moggaafachuu himan. Walitti dhukaasa garee kanaatiif qaamni nageenya mootummaa jidduutti raawwateen lubbuun milishaa tokko dabruu fi bakleenjii isaanii to'achuuf yaalii godhameen miseensonni lakkoofsa isaanii adda hin baane hedduun meeshaa waraanaa waliin qabamu OBN gabaas. Jiraatot dilloomannaa kanaa ka dubbise Zalaalem Taadessaati oduu dabalataan dhaggeeffattooteenna pireezidantiin Naayijeeriyaa Mohamed Buhaariin hoogganoota waraana cufu jirra aarii tarkaanfii tas fudhatamu kanaanii maqaa namoota isaanii bakka bu'anillee tiwiitarii isaanii irra barreesse.
Dhaggeeffattootteen sagantaan keenya galgal kanaa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keenya BBC Afaan Oromoo irra dubbisaa. Qopheessan sagantaa kanaa Galaana Balaay gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan Asli Galgalooti yoo waaqi jedh boorsaatti akkana walta deebina naga waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.